Shamada watota Oromia Media Network kadu harraaf kamnu nisinitima ani huningadaati. Aanaalee godina Baalee Bahaa Hongeen rukute keessatti barattoonni barnoota isaanii dhaabaa akka jiran jiraattonni himan. Aanaalee Sawweenaa, Raayituu, Beeltuu, Daawwee Qaachan, Daawwee Sararii fi Laga Hidhaatti hawaasni sababa hongeen beeladoota ooffatee gara aanaalee baddaatti buqqaa akka jirutu himama. Aanaaleen gammoojjii godinichaa rooba gannaa hin arganne. Ka'umsi hongee kanaa hanqina roobaa ta'us koomishiniin ittisa balaa fi qaamoleen mootummaa dhimmi kun ilaallatu rakkoo kana dursanii hawaasa hin akeekkachiifne. Beellinni baay'een gandoota gammoojjii keessatti sababa kanaan dhumaa jiraachuu hawaasni naannoo OMN'tti himaa jiru. Ragaa baay'ina beelladaa fi namoota rakkoo kanaaf saaxilamanii dhoksaa kan jiru mootummaan gama isaatiin rakkoo kanaaf gargaarsa tokkollee gochaa akka hin jirre dubbatu. Aanaaleen hongeen keessa jiru kunneen lagaa fi madda bishaanii hin qabani. Daandiiwwan irraas fagoo jiru. Naannawaa kanatti hawaasni sababa walitti bu'iinsaan naannoo Somaalee irraa waggoota dura buqqa'ellee hanga ammaa osoo hin qubsiifamin bakkee keessa faca'ee jira. Manneen barnootaa baay'eetti barattoonni nyaata dhabuun barnoota dhaabuuf dirqamaa jiru. Loon gabaa bahanii gatii hin baasan. Sababa kanaaf horsiisee bultoonni hedduun loon qabatanii gara baddaatti buqqa'uun ol godaanaa jiru. Godina Baalee Bahaa keessaa aanaa Daawwee Sarar keessaa ganda dikee. Harkaan dubarsitee jirti. Awwala biyyi teenya sun karaa qabdu karaarratti waan nuti karaa keessan asiin dura aanaa keenyarraa daldaalluun wadala harreeti. Wadalli harree sun bakka jiru lafatti hafee raqa isaa biraa deemanii jiran. Horsiisee bulaa waan ta'aniif waan aanaan keenya horsiisee bulaa ta'eef rakkoon sun harkaan nu qabdi waan nu fidamnu sun dabartee jirti. Itti aansee taanitti ta'u re'ee jedhanii dur wanni suniin gaara keessatti hin duutu. Wanni sun amma gubattee jirti. Bishaan lafa teennaa duratti marroo roobaa bishaan garbaa dhufa. Bishaan garbaa suniin hin jiran. Bishaan garbaa yeroo isaan dhuman bishaan dhanaanaa akka bishaan roobaatti makaman dhugnee jiran. Bishaan sun ammoo soogda deebi'anii nama garaa muranii saniin dhumu jirti dubartii fi ilmi xiqqaan bahaa imni saniin dhumee jira. Tahoriitii irraa sabbarree jirra gaalli kelee fa'atan sun lafatti hafee bakka jiranii wanni kaasuu jiraniin tifta. Dadhabanii oolii dhiiftee ilmeen kulliin jalaa dhumtee inni goggogee kormaan ala du'ee kun dabree kuntu deemuuf jira. Hayni jirullee gabaa geessanii namarraa fuudha. Wani dabarsisuun beela. Gabbeelaa rabbiin oolaan itti dhaabe. Baatii 8 tiifuun irraan buune kurnyafaa seenuuf amma lakkoomsa kee jira. Deebiin kan nutti jirtu, beelti tan nutti jirtu yoo rabbiin taate aduun tan nutti jirtu, seendaan karaa kan ofiitu jiru, seendaan sunillee kan duraan gargaarsa arganne kunoo kan irraa dhume amma kunoo yoo rabbiin taate amma aduutti akka injiraan aduu kaayanii akkasitti kunoo isiniyyuu ilaaftee saniyyuu agartuu bifta kana. Wanni keenya rakkinni keenya kana kun yoo rabbi kiyya beelarraa dheeburraa kunoo isaanii nu qabne ibsuti. Ola fit ganna kunoo rooba agamii nuti rooba horiin qabne kunoo kasin agartan kan akkan harreen takkatti hin duuse ta bishaaniin dhugu dheebuun kan ufitti dantiin kunoo ta namaata beelaa kunoo tana seendan ka nurraa dhulee barrisee dabre kan. Loon 51. Lama sa'a tokko haadha ilmi tafe. Loon 51 dhumanii sa'a tokko haadha ilmi nafte. Haadha ilmi tafe. Horii biraa qabda? Horii biraa qabe. Hayyee. Sunoo oolan maal gate? Oolan dhumee gatee waan haasama na afaan fayyada qabaye. Oolan gatee dabre. Sa'a tokkicha maal itti kennidhama? Maal itti kenni? Irraa ciisa. Lafa ciisa. Hayyee. Bishaanuma maal obaafta? Maal obaafta? Irraa ciisaa. Lesbatti isaan bahii malee lesu bakka jiru. Amma haataatu wanni nuti jennu sun saba Oromoo waan ta'eef. Sabni Oromoo sun yoo gurbaan nurra jiraate yoo makiinaa Oromoon qabaatte akka dafanii nu dhaqqaban bishaan namaatiin nyaata namaatiin sagalee horiitiin waan mirgi Oromoo keessatti argamuuf waan nu dhaqqabaniif saniif iyyannoo ta'e saniif dabarsinaa maala horii biraa deemne maala ilma namaa san akka nu dhaqqaban ilmoo namaa intalaaf gurbaa jagnitti wanni waan nu gaafatan hin jirtu nu hin amma dhufanii raayyaa ittisa biyyaa nu gaafachuu jiran namni suninu sinki argatu malee wannumaan nu gaafatan hin jiran namni keenya sun gurra dhabee beelan doome hayyuun dhabamee aalim dhabamee masjiidni cufamee wanni kulliin biiroo mootummaa cufamtee
wanni sun kulliin galmeen dhabamte reeffataalee ala jirraa akka nu dhaqqabanii kanuma kan irraa bahe. Gara oduuwwan birootti wayitaa ceenu ammoo waraanni bilisummaa Oromoo torbanoota darban keessa zooniiwwan hundaan tarkaanfilee sirna aangoo irra jiru dadhabsan fudhachuusaa ibse. Gabaasni Oolaa Koomnikee akka mul'isutti giddugala lixa kaabaa fi kibba Oromiyaatti tarkaanfilee fudhatamaniin waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo kan argate wayitaa ta'u sochiin waraana bilisummaa Oromoo gara baha Oromiyaatiin taasifamus jabaataa dhufuun himameera. Guutuun gabaasa kanaa itti aanee dhiyaata. Waraanni bilisummaa Oromoo torbanoota sadan darban keessa zoonii hundaanuu tarkaanfii fudhataa turuu fi humnoota sirna biltsiginnaa tiksan irratti tarkaanfii fudhateen ammoo injifannoo garaagaraa argataa jiraachuu beeksise. Waboon zoonii giddugaleessaa Shawaa Kaabaa aanaalee warra Jaarsoo, Hidha Bu'aa Bootee, Kuyyuu fi Darraatti lolaa humnoota murni aangoo irra jiru bobbaasu waliin irra deddeebiin taasifameen humna isaan loluu irratti injifannoo guddaa gonfachuu, hedduu isaanii du'aan adabuu, meeshaalee waraanaa hedduu booji'uu fi magaalota aanaalee kanneen irraan kan hafe gandoota baadiyyaa guutummaatti to'achuu gabaasni Oolaa Koomnikee ni mul'isa. Shawaa Lixaa aanaalee Amboo, Gindabarat, Midaaqanyii, Meettaa Roobii, Meettaa Walqixxee, Adaa Bargaa fi kanneen birootti lolaa torbanoota lamaan darbanii fi sirna aangoo irra jiru waliin taasifameen humnoota sirna biltsiginnaa tiksan hedduu du'aan adabuu fi meeshaalee waraanaa isaanitti fayyadaman booji'uus ibseera. Magaalota aanaarraa kan hafe gandooti baadiyyaa aanaalee kanneen jalatti argaman hedduun waraana bilisummaa Oromootiin dhuunfatamanii jiraachuus gabaasni kun ni mul'isa. Giddugaluma Oromiyaa aanaalee akka Boosat, Dubraa akkasumas magaalota Laga Xaafoo fi Sabbataatti illee torbanoota darban kana keessa waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii garaagaraa fudhachuusaa waraana sirna aangoo irra jiruuf ergamu hedduus du'aan adabuu fi hedduu ammoo booji'uu gabaasni Oolaa Koomnikee kun ni agarsiisa. Sochii waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa ilaalchisuun gabaasni bahe kun akka eerutti waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Wallaggaa afranuu keessatti humnoota sirna aangoo irra jiru tiksan waliin lola jabaatti jira. Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaa Coomman magaalaa Gabatee, Wallagga Bahaa aanaalee Jimmaa Arjoo fi Saasiggaa dabalatee iddoowwan garaagaraatti lolli geggeeffamuu kan ibsu gabaasni kun sochiin hannichatti taasifamaa jiruun daandii Naqamtee Baakkoo dabalatee iddoowwan magaalaa Naqamtee guutummaatti to'achuuf isa dandeessisan qabatee jiraachuus ibseera. Qellee Wallaggaatti kan argamtu aanaan Gidaamii akkasumas Wallagga Lixaa keessatti kan argaman aanaaleen Begii fi Qondaalaa torbanoota darban keessa guutummaatti waboon to'atamuu kan eeru gabaasni Oolaa Koomnikee kun magaalaa godina Wallagga Lixaa kan taate Gimbii to'achuuf itti marsee jiraachuu ibseera. Godinichatti miseensonni humna addaa Oromiyaa 765 ta'an wabootti dabalamaniiru jedhe. Sochii waraana bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa ilaalchisuun gabaasni bahe kun akka mul'isutti godina addaa saba Oromoo Walloo keessatti aanaalee argaman humnoonni walta'iinsaa waraanni bilisummaa Oromoo waraanni Tigraay fi hidhattooti hawaasa naannoo walta'iinsaan dhuunfatanii jiraachuu eere. Aanaa Arxummaa Fursii bakka Ciraa jedhamutti humna raayyaa ittisa biyyaa barbadeessuun meeshaalee waraanaa gurguddoo booji'uu kan ibse waboon aanaalee Dawwaa Caffaa, Jillee Dhummuugaa, Arxummaa Fursii fi magaalota akka Xaayee fi Sanbatee keessaa waraana sirna biltsiginnaa fi humnoota Amaaraa walta'iinsaan qulqulleessuun gara magaalota godina Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraa jala jiran kan akka Shawaa Roobitii fi Dabra Biraan to'achuutti qajeeluu isaanii ibseera. Gama zoonii kibbaatiin aanaalee Goorodoolaa fi Waadara jidduutti lolli geggeeffamu lola tureen ammoo humnoota sirna aangoo irra jiru tiksan irraa 20 ajjeefamuu fi 8 madaa'uu eera gabaasni kun sochiin magaalaa Nagellee guutummaatti to'achuuf taasifamus itti fufee jira jedhe. Aanaa Liiban iddoowwan Mugaayyoo fi Dhakaa Qallaa jedhamanichis lolli turuu waraanni sirnichaa 24 fi konkolaattonni isaanii barbadaa'uu ibsa gabaasichi. Sochiin waraana bilisummaa Oromoo zooniiwwan lixaa giddugaleessa kaabaa fi kibba Oromiyaatti taasifamaa jiru kun gara baha Oromiyaattis babal'ateera. Baha Oromiyaa aanaa mi'eessuutti tarkaanfii humni furgaatu waraana bilisummaa Oromoo tibbana fudhateen waraanni sirna aangoo irra jiru 20 caalan barbadaa'uu kan eeru gabaasni kun meeshaalee waraanaa sirnichi itti fayyadamaa ture booji'amuus ibseera. Tarkaanfii aanaa mi'eessuutti fudhatame kana OMN miseensota waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Ilmoo Qilxuu dubbisuun gabaasuunsaas ni yaadatama. Injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo zooniiwwan hundaan galmeessaa jiraachuu ibse kana ilaalchisuun gama sirna aangoo irra jiruutiin hanga oduun kun qindaa'etti deebiin kenname jiraachuudha baatus dhiheenyuma kana koomishiniin poolisii Oromiyaa humna shanii ittiin jedhu kanarratti tarkaanfii fudhachuusaa ibsataa ture.
Oduma walqabateen waraanni humna ittisaa Tigraay waraana biltsiginnaa haleeluudhaan injifannoo gonfachuusaa koomaandi poostiin loltummaa Tigraay ibse. Humni waloo ittisa Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo godina addaa saba Oromoo waraana biltsiginnaarraa bilisoomsuusaa mirkaneessee jira. Waraanni humnoota waloo WBO fi TDF magaalaa Shawaroobitti marsuun isaanis dhagahamee jira. Abrahaam Birruu bal'inaanis nutti hima. Addoota waraanaa hedduu irratti walitti fufiinsaan faana waraana biltsiginnaa hordofuudhaan haleellaa loltoota biltsiginnaa irratti fudhataa akka jiru humni waraanaa TDF addoota waraanaa afur irratti haleellaa walitti fufaa godheen humnoota biltsiginnaa barbadeessuu fi faffacaasuusaa ibseeti jira. Injifannoo koomaandi poostii loltummaa Tigraay ibse kanaan meeshaalee waraanaa guguddaa fi giddugaleessaa dabalatee qabeenya guddaas waraana biltsiginnaa caccabee baqataa jirurraa booji'uusaa labsee jira. Tarkaanfii loltoota biltsiginnaa fi humnoota finxaaleeyyii Amaaraa irratti fudhatame kanaanis magaalota hedduu fi bakkoota tarsiimoo loltummaaf barbaachisoo ta'an to'annaa waraana bilisummaa Oromoo fi TDF'n dhuunfatamuu ifa godhee jira. Haaluma kanaan godina addaa saba Oromoo adda waraanaa Haxaayyeetti tarkaanfii waloo humna ittisa Tigraay fi WBOtiin fudhatameen magaalonni akka Maajate, Karra Qoree, Haxaayyee, Sanbatee, Garbii fi kanneen biroo guutummaan guutuutti dhuunfatamuu ifa godhee jira. Humni waloo waraana bilisummaa Oromoo fi TDF duula isaa itti fufuudhaan waraana biltsiginnaa fi humnoota finxaaleeyyii Amaaraa gara magaalota Shawaroobitti Bergidii fi kallattii adda addaatiin faffaca'ee haleeluu itti fufee akka jirus ibsa kanaan beeksisee jira. Gama lixa wallootiinis adda waraanaa warra iluu irratti haleellaa wal fakkaataa taasiseen injifannoo boonsaa argachuu ka ibse waraanni Tigraay magaalota akka Kabbee, Sanyoo Gabayaa, Luugamaa fi kanneen biroo qabachuusaa ibsa baase kanaan mirkaneessee jira. Kallattii ba'aa fi kibba ba'aatiin adda waraanaa miila irratti haleellaa guyyootaaf walitti aansuudhaan taasisaa tureen humnoota biltsiginnaa rukutuun faffacaasuu fi barbadeessuu ibsee jira. Addi waraanaa afraffaan irratti injifannoo galmeessisee adda waraanaa Gaashanaati ka jedhe ibsi injifannoo koomaandi poostii loltummaa Tigraay tarkaanfii kanaanis humnoota finxaaleeyyii Amaaraa hedduu haleeluudhaan lafa tarsiimoo hedduu qabachuu ibsee jira. Sirni biltsiginnaa gama isaatiin rukuttaa waraana humnoota Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo fashilsaa jirra jechuun alatti humni waraana biltsiginnaa lafa deebisee qabates ta'ee injifannoo waraanaa argatee adda baasee waan dubbate hin qabu. Odeessa waaree booda har'a nu ga'een waraanni waloo humnoota waraana bilisummaa Oromoo fi TDF magaalaa Shawaroobitti marsuun dhagahame. Tibbanaa haleellaa qindaa'aa waraana biltsiginnaa fi humnoota finxaaleeyyii Amaaraa irratti fudhateen guutumatti godina addaa saba Oromoo kan qulqulleessu humni waloo waraana bilisummaa Oromoo fi TDF loltoota biltsiginnaa gara Shawaroobitii fi Dabra Siinaatti baqatan haleeluudhaan magaalaa Shawaroobitti marsuun isaanii dhagahamee jira. Lola humna waraanaa biltsiginnaa baqataa jiru irratti taasifamaa jiru kanaanis magaalonni fi bakkeewwan murteessoon akka Jahawahaa, Qaawot, Ambaalaay, Gidimii fi kanneen biroo guutumatti waraana bilisummaa Oromoo fi TDF'n dhuunfatamuu isaanii jiraattonni OMN'if mirkaneessanii jiru.